qabu. Teessee garuu daarii teessee yeroo hubataa deemta beektaa bilchaataa deemta sammuudhaan illee. Fatiyaan gaafa kaayyoon see galma gahee fi waan yaaddee wal geessee bultii qabattee namni akka fatiyaa kun bultii isaa cimsee qabataa jechuudha. Maaliif hubannoo sirriitti hubannoo fudhattee jirti. Bultii namaarraa, jireenya namaarraa, jiruurraa, rakkinarraa, gadadoorraa, gaddarraa, gammachuurraa waan hundarraa hubannoo qabdi jechuudha fatiyaan kun. Akkasitti hubataa deemuun gaariidha. Dhallistanii namni qobaasaa siingilii jiraateedhaaf jaarsa dhabdee abbaa manaa dhabdee akkas taate namaa jettanii haamilee namaa hin tuqinaa. Dhalaan dhalaa qeequun irraa hadhaabatu waan akkasiirraa of qusadhaa. Namni kaayyoo qabaa. Nama kana yoo dandeessan arrabsuu, xiqqeessuu, amaleesaa tuquu, mataasaa gadi qaburraa itti siqaa fi hubadhaa nama kana rakkoosaa, kaayyoosaa, karoorasaa maal akka yaadu. Nama akkamii akka ta'e itti siqaa fi hubadhaa. Akkasitti wal hubataa deemaa. Amma asirratti dhugaa dubbachuudha. Anaan kana baay'ee arrabsan miidiyaa kanarratti beektaa. Sababiin uffata kana beektaa uffata istaayilii kanaan hordofuun uffata koo qofa arrabsaa oolu si isaanii 24. Injijjiirrattu kan dooraa kana ofitti hin baaftu. Waamee kanaan jedhaa oolan. Ani garuu kan dooraatti sinamanu beektaa keessa koo anatu beeka waan hin baheef. Irra keessa nama dhibbaan dhibbatti irra keessa nama madaaluu naafu. Utuu keessa namaan beekin irra keessa nama madaaluu dhumti haafu. Abitti meeqatu uffata kanaan bareedee uffata kanaan of bareechee waan hin jirre kana ofitti fakkeessee meekaappiin of lallaaqee fiiltariin as bahee nama fakkaata. Garuu immoo gadi qabee keessa gadi seentee immoo yeroo jireenya isaa xiinxaltee yookaan jireenya isaa laaltu wallaahi namni sun zeeroo baadoo jedhame sana. Wallaahi namummaa hin qabu, kabaja hin qabu. Ofii isaatiif jechuudha. Fakkaatee buluu bare waan ta'eef miidiyaa kanarratti of qaqqabee of beeksisee uffata jijjiirratee ana jedhee mul'ata beektaa na argaadhaaf jiraachuurra immoo dhugaadhaan jechuudha of taatee jiraachuun. Amma fakkeenyaaf murshiidaan kun jechuudha yuunifoormii mana madaamii uffattee yeroo hunda yoo laayivii seente karoorri yuunifoormii kana duuba jiru maal akka ta'e namni si hubatu. Yaanni kee maal akka ta'e galmi kee maal akka ta'e maaliif akka laffa'aatiif akka xaaraa jirtu maaliif akka kushiinaa madaamii keessa teessee yuunifoormiidhaan laayivii seentu yeroo dalagaa kee fixxee dhuftee sammuu kan kee bohaarsitee uummataa wajjin wal bartee yeroo ati deemtu maaliif waanumati bakka huccuu jijjiirratu hin qabne maallaqa hin qabne birrii hin qabne sisi abeetta garuu ati abbaa fedhe caalta ati qabduudha ati karoora qabda ati kaayyoo qabda kaayyoo yuunifoormii kana duuba jiru si qaba. Malee uffachuu wallaaltee miti. Online irraa xalabattee mana madaam teessee jechuudha yeroo hojii kee fittee uffata kan keessan uffattee mana madaam teessee koo uffata keessan fiddee agarsiisuu uffattee as bahuu hin dadhabne garuu kaayyoo qabda. Uffata mana madaam teessee kushiinaa keessatti sobdee of shawwaduuf laayivii biratti dhuftee nu agarsiisuudhaaf of shawwaduuf uffata bitattee dhuftee seertu si faayidaa siin qabu. Birrii sana walirra kaa'attee biyyatti waan tokko godhattee karoora kan kee galmaan ga'achuutu fayyada. Bor gaafa karoorri kan kee galma gahe ati yoo jechuudha abbaa fedhee ol uffatta gaafas eenyummaa kee agarsiista jechuudha warra hadhasitu uffatu warra hadha uffata huccuu jijjiirrattu kushiinaa madaam keessa teessee yuunifoormii yeroo hunda laayivii seenta siin jedhu kan galma geessee agarsiistaa jechuudha. Warruma haasa'etti itti saalfata. Warruma si arrabsaa turetu itti saalfata jechuudha. Kanaa jennaan kaayyoo ofiitiif osoo jiraannee jecha namaatiif dhiisnee oduu namaatiif dhiisnee karoora keenyaaf osoo jiraannee jechuudha akka fatiyaa kana jechuudha kaayyoo kee waan ta'e wayiin ilmi namaa tokko jechuudha gibii qabaachuu qaba. Yaanni isaa jireenyi isaa kun bakka akkanaan gahuuf yaada jedhee yaada wayii karoora wayii qabaachuu qaba malee calliseetuma jiraachuu hin qabu. Callisee nyaatee dhugee rafee uffatee rafuu kun faayidaa hin qabu. Nyaatanii dhuganii rafuun ikkoo osoo ati inshaallah waan tokko hin ta'inii namarraayyuu namatti siqqee nyaattee dhugdee hin bulta. Nyaatanii dhuganii qofaaf jiraatama. Kaayyoon qabdu, maatiin qabdu, faamiliin qabdu, jireenya kee jijjiirrachuun feetu. Boroo bakka namni gahe bakka hiriyoonni kee gahan gahuun barbaaddu. Bakka namni gahee jechuudha achi taa'ee geeftara ta'ee makiinaa gaarii oofee jireenya gaarii jiraatu sana jiraachuun barbaaddu. Kaayyoo qabaadha. Namni kaayyoo qabu immoo gadi jedhee bula. Gadi jedhee bula. Haga yeroon darbu.
sirri dhugaa keessa maaliif fuuldura isaa kaayyootu jira. Wallahi Fatiyaan gadi baatee jechuudha mana kifilii sadii mana kifilii lama jechuudha kireeffattee of bashannansiistee sabatanyaa torbeerraa guyyaa lama dhuftee birrii lama lamaan mana saddaatuuf qopheeffattee uffata sii jijjiirrattee guyyaarraa bakka bashannantee nyaanni kan koo kana kunoo oolmaan koo kana kunoo manni koo kana kunoo jettee jiraachuu hin dadhabdu. Osoo nan jiraadha jettee maaliif akka nama kamiituu namni si jaallatu hin jira. Namni sappoortii sii godhu hin jira. Laayivii kanarrattis namni si puushii siidhaa godhu hin jira. Kanuma keessaa baafattee dhattee kanaan of shawwaddee jiraachuu dadhabdee miti. Garuu namni kaayyoo qabu immoo akkasitti jira. Jiraachuun barbaadu. Jireenya har'aa of sobee jiraachuun barbaadu. Kaayyoo isaatiif jiraata waan ta'eef. Kanaafuu namni kaayyoo qabu dhugaadha. Haga yeroo darbutti abbaan barbaade raggaxaanii, abbaan barbaade mataasaa irra ejjataa, abbaan barbaade hin arrabsaanii, abbaan barbaade hin tuffataanii, gadi qabama. Hin arrabsama waan barbaade jedhama. Kun immoo haga darbutti hin darba. Wanti hin darbine tokko hin jiru. Wallahi keenya iyyuu hin darbe yaaki akka sana arrabfamnee ajandaan keenya caala ture hin jira. Baatii tokko guutuu cafacafamnee bara. Kun keenya iyyuu darbe kun amma nu baatan. Kana jennaani waan akkasiitii wal xiqqeessanii wal arrabsanii maal jechuurraa hamilee keessattuu immoo dhalaa taanee dhalaatti roorrisuu haadhiisnu. Hundi keessanuu dhalaa akka waliin nuti yoo wal kabajnee wal jabeeffanne malee namni inni kaan nun beeku dhiirris akkuma barbaade nu tuffataa nu arrabsa. Kana jennaan nuti dhalaan waliif dhaabachuu waliif utubaa ta'uu wal deeggaruu wal bira dhaabbachuu ol wal qabu wal guddisuu qabna. Wallaahi wal bira dhaabachuu qabna. Hamilee walii ta'uu qabna. Abshir waliin jechuu qabna. Fatiyaan kun yoo fokkistuu taatellee jechuudha bareedduu koo jennee hamilee taanaaf bareedduu koo irratti jettu itti tola bakka konfidensi itti dhagahama. Jabduu koo irratti jette yoo laaffattuu taatellee hin jabaatti jechuudha. Yoo isin nama gaarii koo ati jetteen yoo isin nama badduu taatellee jechuudha nama gaarii taati. Akkasitti wal jabeessuu bara wal tuffachuu dhiisaati hamilee wal cabsuu dhiisaati. Akkasin siniin jedha dhiifama yoo naasaa sinitti dheeresse yoon isin mufachiisellee dhiifama naa godha. La. Dubbiin sirrii dhugaa jirtu lafa keessa maal balleessite wallahi dhugaa galatoomii ulfaadhu kabajamii Fatuyee guyyaa biraan deebi'ee dhufa amma dalagaan harka jira. Galatoomii Fatiyee ishee baay'ee galatoomfadha. Waan si jechuu barbaade yeroo hedduu si bira seenuun barbaada. Garuu carraan arganne immoo carraa argadhe. Baay'ee si jaaladha. Rabbiin jecha si jaaladha. Yeroo hedduu si hordofaa. Dhugaa dubbachuuf jajjabinni kan kee hojiin kan kee baay'ee hojii nama boonsu. Wallaahi dalagaan kan kee baay'ee nama boonsa. Intala jabduudha, intala cimtuudha, intala goobaziidha, intala jabduudha. Wallaahi rabbiin waan ati yaadde olitti waan yaada kan kee olii rabbiin si haa gootu ishee. Waan ofii kan keeti hawwitu oli rabbiin alamaa si haa godhu. Wanta yaadee ani ofii kiyyaan godhe jettu olitti inni si haa kattabu galmee ofii irratti bakka yaadde ol rabbiin si haa ga'u. Jecha namaati bakkeen godhini waan namni siin jettu tokkicha yoon dhagayini mataa kee ofin dhukkubsini intala jabduudha siin boona dasna jettaan obboleetti tiyya na fakkaata. Dhugaa rabbisitti maa wanti ati gootu wanti adda addaa wanta dalagdu irratti hin qaanfattu hojii keetiin hin boottaa dalagaa barbaadde baatee dalagda akka ilma dhiiraa tokko jechuudha. Dasna jettu obboleetti akka kan keetii takka qaba Itoophiyaadha. Waan dalagdurra ittiin boonti hin tuffattu waan feete yoo dalagde jechuudha. Hojiin kun hojii baadaa hojii fokkataa hin jettu hojiitti yoo seente cimtuu obboleettii qaba jechuudha akka dhiiraa ka dalagdu jechuudha. Akkasuma intala akkasiiti ati yoo si argu isii yaadadhaani wallaahi baay'ee dasna jetta baay'ee na gammachiista. Dhugaa rabbii hedduu onnee keessaa bakka qabda ishee baay'ee tokko si jaaladha. Gin anaa ol rabbi si haa jaalatu. Jabaadhu rabbii yaada muraada kan keessi haa guutu bakka yaadde olii rabbiin si haa ga'u hin yaadinii hin aarinii hin booyni ila wanta hundaa miila kan kee jala deebisi deemi wallaahi osoo argitu akkan arginetti osoo laaltu akkan laalletti warri kuyaatan hundi keessan wanni sinnaa kadhachuu qabdanu yoo akkamni irriidhaan dhagahame akkasiin hin boonye qofa kana qofa. Maali yoo ta'e jechuudha baay'ee kaffaan Fatiyaa waa bicuusiitu kaffa'anii daftee kaffaamti akkuma isin yoo kaffa'amtellee kifaatii si keessootti dhuffattee inshaallah hiriyoota sitti bilbiltee keessoodhaan boossee fixattee kolfaa miidiyaa kanarra naa baatu qofa naa gorsaanii. Aizosh.
والله سجنان جرا مالي يعني ومالي سيتو بان ومالي سيقولوا بان نوتس نماك كيدي تباني هذا فباك إن مسكين براباني بيجنا ما تكافني يجود والله نماك كيدي نون تكنا يجود ما تركتا ما تي مسكين راباني وركنا ركنا كيسا باسوف إنسان جروف جت خبي جوان يجود بيجنا ما كيسا كافني ندمو يو نجبي فتين نمنو نجبي سوتك يوهنجر أيزوش فتي يشي ومالي سيقولوا بان يادان سيجنا جرا سيججبي سينا أيزوش أبشر الشي والله قوت انتلاتة قوت أني سبيلات الشي ربي سوى جراجرات فكاتي جرتو جنا بتاكي مليكا ربي سوى جراجرات والله ديم ساكلا كانكي بتامر كانكي بوبا في جل ربي سكاتي ربي مليكا في سيرجي مليكا ربي سوى جناديم تشي أيزوش بوين دعائي كانت أمتك يوم بوين الشي وأنتلي ربي سوى جراجرات الشي والله يعني كانوا مسينجتشو في يدو سلالة جران أرغني أكا جران سيني جيمي كالي هنين جفتا هنا شنفت أورومون سوى جنجرتي ilmaan Oromoo guutuu si wajjin jirtu kan qabni illee taaftaabiidhaan sheeriidhaan si wajjin jiran hundinuu yoo ishee abshiir hin injifatta rabbi si jiramoo hunda caala rabbi si jiramoo ishee rabbi si wajjin haa jiraatu hedduu jaaladha rabbi alamaa si haa jaalatu ishee kaayoo kee galmaa si haa ga'u wallahi dha nukuti ya wakacarana wa murati kenni assalamu alaikum follow kuma santama asu follow kuma santama jesse fatiyen kanuma fi profile wa bodanne dufne harra hamdana jada keka qoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam bultani jajjabaattu? Alhamdulillah rabbil alamin wallahi. Kon grana njaga. Ijo sagale nama nageessanu. Ni dagay. Masalama mareetti dhagee yoo haadu fatiyaan wiigii kana kaattee manasrii kaattee jechuudha ilkee maallee qeensa fiddee jechuudha asii maraatti argee jechuudha kolfee garaana dhukkubee jechuudha wallahi komentii barreessee fi madda kolfa koo jedhee wallahi kolfaan du'e hunda namaatiif madda kolfaati isiin wallahi kolfuu nu kolfisiisuu nu bohaarsuu nu bashannansiisuuf jetteetu kan isiin akka barbaadde dhuftee firiidamiidhaan haasoftee kolfitee taphattu akkasitti hubadhaa. Fatiyaan madda kolfa keessaniiti. Manni kun mana jaalalaa, mana kolfaa, mana taphaati. Jaalala kolfa tapha warri feetan kottaa bashannanaa fooloo godhadhaanii ammallee jechuudha hundi keessanuu geemii guddaa qabdii gaafa Julaay 1 jiini kun dhumee guyyaa 17 booda jechuudha. Gaafa jiini dhufu gaafa tokko jechuudha jiini kun dhufee ji'a dhufu gaafa tokko halkan keessaa akka Itoophiyaatti sa'aatii 4 akka Saudit sa'aatii 4 akka Masriitti sa'aatii 4 sa'a 10 jechuudha. Sa'a 10 akka Saudii akka Masriitti sa'a 10 akka Ameerikaatii fi Kaanaadaa kan ammoo herreega dhaadhaa warri diyaaspooraan akkasii siniin jedhaa indagatinaa keessottis viidiyoosii boriin gadhiifamaa piroofaayilii hin kaa'atti iskiriinshot godhatanii piroofaayilii kakkaadhaati jajjabeessaanii siniin jennaa viidiyoosis duwit sheer godhaa fi mana kanatti fooloo goggoradhaa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بلا ستدف ربين دندادا قواساتين قدراساتين سراح ديبس ربين أمري ديري نسيفة كأنه أرجل في دنيا آخرة أرجتشو جمتشو ربين ملكي ويا لماني سيفة كأنه بسم الله يا دام رادك كل سيفة قدو هما سراح قبو أدوي سراح قبو يا ربي الله كايري ستة قبو شرين سجلن دربيني هما سنرجيني بسم الله أمري ديري ربين دندادا أمري ديري رزقي بلنا زرينيا هرجل في جرينيا حلالا كان بوتين بونتي جمدي أكرا الدنيا زرات ربين سيا وفق بسم الله ربين دندا هذا أتون سهين أتون بيكين قواساتين قدراساتين يا دام رادك سيفقود بسم الله ربين دندا هذا بوانات يا دك كل ربين سيفقود بسم الله الرحمن الرحيم أبا فادك مربين دندا هذا أفي جنتك سيفق ربين والله رسولك يا صلى الله عليه وسلم جنتك ستورته لربين سيفقود بسم الله وان ست
جبات كل ربي سيف لافسو تبلي قبجتو كان طبا اتتين غمدي تي مهتي تنجت ربي سيف تاسسو اجاك دينا كان قدي لال شفت ربي سيف تاسسو سين زدا كان زالا ان بيكو ربيني بك خيري سياكاو عندك سان كل يوم يا دام رادك سن ربي سني فغوتو ورينا كسجرتن عندك سن يربين وان سيادن كل دان سن حقو عمري ديرنا سني فكنو تكون كيسان كان بيور ما درتن اللي ربين نوانا قادان دلقات يا رجال في دان اشكي دان بيو في تدي بربي سنا تاسسو بسم الله ربين تندادا قواساتين قراساتين بتا مرغان سمبرها دابت بسم الله الرحمن الرحيم جنبوهني بوكل في ملي بوكل فكي كان ربين دوغاسي تايسي كيسا على كي ربين قم تشودان سياجراتشسو ربي يا دام رادك سيفاقوتون سينزلا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب الراحمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل قالت تومي بريدكو يا غلط nama kasiti hoji deemtan jaani maqaan keenyas maqaabra nama dhiyaatanii gad deebitanii gaafa waan badaa hojjettan namni duraan isinii wajjiin wal dhiyaatee jiru miti kaanu akkamii isinii dhiyaata amma dheengadda ani rakkoo namaatiin qaba namatu dhufee nan dubbisne jettee miidiyaa kana gubbaadha halkan guutuu kasii yaa ulte nama kuma sana kuma fi dibba lama kuma dibba shan irratti gaafa hayyee dheengadduma akka namaa fi ati hariiroo wajji qabaattu مبارك سبرت أرجمه عن سبرت أرجمه ريدي سبرت أرجمه نمني وندي سبرت أرجمه أكل المونا ما تكتي منا كما دايته غافا أرانتنا إنقدوم أكستي أكنوتي أكنمني سبرت ديال وهم تقولي أتي أرجع بعده جزء أفانا كسي حاسوي لما تا خران عن الرب ورا كم بعد خران من الرب ورا كم بعد علمنا ما تكو هواسما خبجنا ما وجين جروفي وحقوسدا نمني مال نانجا ربي مال نانجا وايد أما قوساني لا ميرا خسا غلي ميرا خسا غلي بري علمنا ما هندي ميرا خسا غلا علمنا ما هندي ميرا خسا غلا ميرا خسا غلا دهانغا نمان تر كام فجيسو gabaa'ee anamma taniin fedhee wajji miidiyaa tanarratti qoosee taphadhee dabarsa fakkeenyaaf daangaan dabru daangaa itti namni hundi narraa gadduun dabru daangaa rabbiin natti dallanuun dabru haga qaalaa qoosaan haga qaba taphni haga qaba aaree ilmi namaa aarii haga takka qaba gaafa aarte maaliin ja'a maaliin dhiisa waan kana keessatti namni narraa jaalataayi anaa tana obboleessa kiyyaan na hordofaa nama akka namummaan na jaalatu tokkoon na hordofaa nama kanarratti isa dhugaana gorsoo bolummaan sitti mujjira asu ka arraan booda deebitee maqaa keenyallee hin kaafnedha maqaa kiyya dhiisi maqaa keenyallee waan lagatamtu takka akka taatu si godhan dhageeffadhu kanarratti dheengadda akka obboleettii takka ilmoo namaa tarakkatee takka si biratti argamne ati hangas boonyaan an takkaa duraan si dhiyaadheetis hin beeku isa rabbiin argu ni beeytaami an dheengatta gaafaati boochu miciyoon tun ilmoo namaa tun badii takkitti dabreef namni akkana wali nama nazabuu jennee si bira dhiyaannee waan takka goonee si wajjin dhadhaabbanne ati har'a gabbaatee halkan guutuu teessee nama wajji nyaatte hiriyaa ta'e tadhalaa takka gaafa teessee akkasii arrabsitu sheem amma badhiifama jeeni jira ifama le jeeni jira mana mubarakti aja ani feetu jein ana malle waliti sinarar su findemu anda gefadu waliti sinarar su findemu ani oso mal gototi danga dabarta da diresan sirri miti akata ni sinaka wana kana bayatani bajjan enyu me dalatam tu wili anis borukane na goti ja enyu iriya gorat ana nama dira to ko gabbate kana gote ana borukane na goti ja enyu namni bira fasidiya to kenya akasni gari miti jiruna marra amma afati arabsite hada fadeti hoji defta hadi fadi borokos na goru teesiyati oso garansit ngammanne akano fulansi qoblansi hoji demti serga waliti muda ana mahiriyan ki yatoko gabbe redi ni wasi arabse anis moda kasna goda jeti shakki mata kaysa khar ilmina ma tokko mali fi ifumati fusata gorsa si ofamiti gorsa na mota brown dab ilmina ma tokko ifumajeef kusata ifumajeef kabaja
Sagalee? Bitama ni bitamteeti maali khashii narra sitti mul'atu rukutama maali gubboo nyaatti tana booda kilmaata kan dubbatan kalaas maali anna maamiti kaan raabsame what dhaggeeffadhu an firraa arrabsiin jee firraa wal arrabsa an kasiin jechu jiru bakki ati dabarte waan biraa an karraasitti haasaa jiru feetanu muka wal kaaya amsa achitti nan dakalo wala wal qabuusa ka'asiin jechu jiru wala bitamtuu fi jinnii ta'e dhaggeeffadhu an kasiin jechu jiru usluuba kee sirreeffadhu akka intara dhalaa takkatti wiliifillee si fayyada. Kana booda nuti walitti araaramnee jira rabbiif jecha dhiifama jeeniin jira ishiin naajoo baattolee ani mubaana mana waarakitti nama guddaa dhibba meeqarratti nama guddaa keessa jiru nama arrii qabu jechu nama kabajamaa meeqarratti dhiifama jee jira ani. Dhiifama jee jira waa hundaa. Obboleetiti waan bareeda kaaste nama arrii qaburratti dhiifama jeeniyatte. Rukutama. Nama arrii qaburratti dhiifama jeeniyatte. Jalqabuma hayaata keenya keessa gisee yaanu nama arrii qabu san kabajaa yaa'uu qabna la. Wanni dhaabaanii baatu isaan bira kan geenye jecha. Okay, ani dogoggora kiyya fudhadhee jira hamzaati galee. Haganumaan barbaadaan. Dogoggora kee fudhadhu wiliis if gorsiin. Maaliif siin jebeeta? Waanuma arraa tanaani arraa miti. Haga waggaan namni si arrabsu si jalaa dhabamu. Wallahi isa dhugaa. Waan amma duraati dogoggortee namni haga arraa si arrabsu jiru. Guutuu 150 eela jira amma kan arrabsan dilii akka naraanii qatan. Itti dhiisi amma waa isaanii komantii ilaalin an kasiin jechu jiru. Ilmi namaa ni dogoggora. Warri jeela yaatanii nama arrabsitee hin arrabsinaani. Na ilmi namaa ni dogoggora. Dogoggora kanarraa abbaa yoo nama if hin gorsine taate abbaatu if arrabsu jire nama arrabsuu miti. Yoo aanii kun arraan tana gabbee badii takka balleeyse hawaasni narratti duule. Akka hawaasni narratti hin duulle lammata karaa firaa cufuun qaba malee karaa hawaasaa banaa akka hawaasni duude na godhatu akka hawaasni arrabaan karaa na godhatu yoon godhe ifiifin dogoggora jira. Amma akki kun gaarii nama dhibba jaan jala jirta namni dhibbi jaan kun taaptaa maaliif hin goone 42 irra jira waree na arrabsitani sana I don't care na arrabsu jirtan garuu komantii sasangalatoo arrabni isaanii dhaggeeffadhu arrabni isaanii waan akkasiin godhu kami arrabni badaani beeta arrabni hamaanuu keessan ture amma hamaa waan isaan siin jaan hin jiru hawaan fedhan jaani ammaaf akki gooratan warri jala yaatanii arrabsitaniis ilma namaa ni dogongora ammas namni kun simmeetiin kaarabaa mataa isaa kana keessa jiru walirra owwaadha arrabni namaa kunis walirra waan hidhani beeytanii miti ammas namni walirra waan dubbatuuf waan dhiisu wal ilaala garuu jala yaataniitis hin arrabsinaa isiini haa if gorsitu ammallee if gorsii ja'a warri jala yaatanii komantii arrabaatiin arrabsitan if gorsi ja'an ati hundaafuu if gorsii mastaqaatti akhiraatila gorsa hojiirra oolcha namni hundi gorsuu jaalata maaliif waan jeessan irratti hin tuffanne hojiirra oolchaa waan namni tokko gaafa lafaa kee dhufee waa siin jiru waan siin jiru tana keessaa waanuma si fayyadaa siin jaa malee waan miidhaa wayii jiru miti. Ibsitu waan walii galatoomi ibsitu tiyya bareedduu galatoomi. Kanaa jennaani if course si qofa miti namoonni baay'een warroonni gabbaatanii nama arrabsitanii rigicho maal jettee baatee kiyya komantiin kee jettii tuni baay'ee daa'imman dhufee viidiyoo ta'e tana argaa jaarsi ati itti heerumuu teessu viidiyoo tana argaa waa'ee meeshaan jaashi. Sofi, yuma jirta koy. Emily te mumjiyon turte ite tumna ego jirte. Me ija sasos. Komanti tino komanti vallalu. Komanti la akemini veta. Komanti arraf asale kiliki sigalchani. Malif gorsa arramni nama gorsa. Jechi nama gorsa arraf duki ta ikasma dubisi duki komanti nama ishrab zay laban. Shi komantii isaanii ilaalu osoo taa'utti mataa kun osoo jira buloonni na eeggatu hin deemu. Gaafa usneetuma ilkee addeessinee qofallu kana waa hedduu firraa ilaaluu dirqama jiru. Ilmi namaa kun
وانا رد فيدي فما سيقولوا قبا وانا رد فيدي فما سينقوني قبا وانا خون اما وانا كنا قدان جما افان شرموطا جما هادا تقو جما والتكيسو تقول وانا برو انا رجا وانا اماتي نمني خون عربسا نمني امما سا نيجي وانا كسيتي نم امما فين كبني وانا كسي وان جروفين نمني اكنمتي نمني دي فما يرو لافتن ما قولون على خير من ما دام دي ما دلقت دادا نعم سقي بيخا سقيلي والفوليتي نموت تقطق بران جوجرا هذا دكتور يعني عبد السيخ أنا دكتور عبد السيخ نعم سقي نموت باي بران سقيلي والفوليتي دب دسي بران سيجاجرا خوف ما قا خوف يام فراني خوف هات يتنك هاي فرميتا أبو ملي كسن أكسي أبا gugu hajatu abba gugu biyako hajatu arba gugu biyako hajatu ako duga difa mambe to sari fama be kali difa bajeni jira dabu kaba ekipo fa agenda tin basne duga lantu bisini parwan gari dawal ma wanne jechi doktor hanin agama wante wan am sajul de brasi go mat mani ana na rama to disaruga wan